Amata sagal dura ammarraa biyya Arabaa beekamtuu takka keessatti Maajid mucaa dardaraa kan umriin isaa amata 17 bira hin qotin ture. Abbaan isaa tujjaara biyya keessa beekamaatirraa tokko ture biyya guutuu keessatti. Maajid imaama masjida ollaa isaanii jiru wal bare sheeyticha sanirraa Maajid jaalala Rabbi barate jaalala ergamaa Rabbi sallallahu alayhi wasallam. Ifni imaanaa fuula isaarraa ifuu eegalle seeqinsi kan yeroo hunda hidhii isaarraan buqqaane ture. Maajid abbaa isaa jaalalaa fi kabajaan tola itti oola. Hoggaa dhufuu isaa arge hunda ni dhungata. Ol ka'ee isa gargaaruuf fiiga. Abbaan haala Maajid jijjiiramu kana arkuu eegale. Maajid nama tasgabbii qabu ture, nama hedduu zikrii godhu ture, kan hoggaa ayata Qur'aanaa dhagees irra dhaabbatu, nama haadha tola oolu ture. Abbaan isaa dubbii tanarraa mataan dhukkube. Dhugumaan Maajid xiyya amantii irratti akka jabaate lakki ani ilma Qur'aana naaf haffazuun barbaadu, nama akkatti amantii jajjabeessuun barbaadu, ani ilma xiyya khadardara kan faashina hordofu kan namni irra laallatu ta'uun fedha. Yaa subhaanallah. Fasaanni sammuu abbaa miskiina ta'e sanii keessa seentee ofittummaan eegalte. Maajid cinquu eegale jecha fokkotaa je'eeni maali wanni ati hojjechaa jirtu kun? Maali wanni ati dalagaa jirtu tun? Maaliif yeroo hedduu Qur'aana qaraata? Maaliif subii booda teessee eeda hanga masjidni cufamutti? Abbaan yeroo hedduu hulaatti dhadhawa hoggaa isaa Qur'aana qabatee taa'u isa arke ni guyisa yookaan hoggaa inni zikrii godhu qubbeen isaa irratti. Guyyoonni dabre haala Maajid waan abbaan isaa godhu kanarratti sabbaruun. Maajid salaata subiitii ka'uu eegale. Hulaa abbaa isaa irra dhadhawa. Yaa abbaa gara salaataa inni raka'ata kalleen salaanne eega fuudhe. Duba ilmi kun abbaa if dagate sani dhufee hulaa irratti dhadhawa akka inni firaasha isaa oowwaarraa ka'ee subii salaatuuf. Maal ta'e ilmi isaa kun ni maraate? Abbaan isaa humnaan isa dhahuu eegale. Ammas kaasettan Qur'aanaa inni qabu duraa caccabse. Ammas kaasettan muhaadaraa kan inni qabu. Ammas yeroo hedduu saahibban isaa duratti isa xiqqeesse hoggaa isaan dhufanii mana duraa ziyaaran. Yeroo hoggaa nyaatarra jiran abbaan Maajid khasaanaa nyaataa irra garagalchuu ture. Eegas isaa arrabsa arraba ulfaataa hoggaa inni haadha isaa du'aa'ii nyaataa yaadachiisu arke. Guyyaa tokko Maajid hulaa dadhahe salaataaf isa kaasuuf abbaan hulaa bane. Eega salaata asriif azaanee daqiiqaan 15 dabre abbaan isaa gama isaa laalee fuularratti tufee biraa kute. Abbaan Maajid ni beeke akka ilmi isaa humnaa ol itti ta'e ammas akka jammaa gaggaarii takkaan wal bare hoggaan dandeehin tattaaffii abbaan isaa godhu kanaan ni deebi'e je'ee yaade jammaa tana saahibuu sanirra. Guyyoonni dabre abbaan Maajid yeroo hedduu yaale isa fageessuu jammaa gaggaarii sanirraa. Abbaan Maajid gama imaamticha ollaa isaanii jiruu deeme eega salaata garii booda dhufee itti dubbate. Maaliif mucaa kiyya narratti balleessitan? Sheeytichi seeqee nuti ilma kee sirratti hin balleessine inumaa karaa khayrii isa qaceelchine karaa milkii itti himne. Ilmi kee amma juuza jahaffazee jira Qur'aanarraa ammas inni salaata jama'aa ni tiifata inumaa Allahu akbariin duraatu isan dabartu. Abooyaa dhamaa ilma kiyya isaa isinii wajjiin deemuu yoon arge ganaa yookaan bakka qaraatii teessanii isaa deemuu wallaahi ilkeen isinirraa diiga. Eegas fuula sheeticha sanirratti tufe. Sheenis jechuma tokkoon deebisaa godheef Rabbiin jazaa keesiif haa kafaluu je'ee hancufa fuulaa fi areeda isaarraa haqee gama masjidaa deebi'e. Guyyoonni dabre Maajid abbaa isaa haala gaariin itti hojjechuuf yaale. Gara gurra isaa naqa jechoota jaalalaa fi adabaa. Ija abbaa isaatis haala gaarii garsiisa. Yeroo hedduu khidmaa abbaa isaatiin dhaabbata. Haajaa isaatiin dhaabbata. Ammoo abbaan haala kana jibbuu fi itti maluu itti fufe. Maajid ilma adeeraa badaa tokko qaba kan badiin beekame. Abbaan Maajid kan adeera isaa ta'e kun dubbii tana irra fide akka ilma isaa kana gara biyya Awurooppaa fuudhee deemu. Ilma isaa kana haala inni irra jiru kanarraa fageessuuf. Hojiin ilmi adeera isaa jarjare gara isaa
Maajid oduu gammachiiftuun siif qaba. Naafi ati gara biyya Ispeen ziyaaraaf deemna. Isiin biyya Andaloosi. Achi hambaalee seenaa Islaamaatu jira. Seenaalee babbeekamtu. Maajidis istiqaamaa tana eegalarra jira. Dubbiin isa gammachiifte. Ilma adeera isaa wajjin imaluuf qophaa'e. Abbaan Maajid isaatu tikeeta xayyaaraa irraa baase. Maallaqa viizaatis sinqii hoggaa achi dhaqan ittiin jiraatanis. Inni guddaa tujjaarota ganda sanii ture. Biyya san keessattis. Isaaniin imalte xayyaarri yaaddoo gara Maadiriid. Torbaan duraa dabre haala ilmi adeeraa Maajid balleessuuf mokoruun hoteela bakka paartii fi bakka halkan itti bashannanan qabu dhihoo turan. Ilmi adeeraa kun gabbu'a Maajid isaa waliin bakka tana dhaquu didee dhiise. Ammoo ganamaa wajjin deema. Bakka qaroomina garii ziyaaruu deeman ammoo footooleen dhalaa ququllaa fitnaa heddumminnii fi laalchi qalbii mucaasanii gurraachomsuu eegale. Ilmi adeera isaa isa dirqe. Bakki tun bakka taphaa qofa akka taatetti hime. Ammas akka inni bakka farshoo fi xaawulaa isiirraa illee fagaatu. Ammas walliftuulee qullaa walliftu sanirraa fagaatee akka taa'u itti hime. Maajid tole je'e waliin deeman. Ilmi adeera isaa sijaaraa isaaf kannuu mokkore ammoo inni ni dide. Xiqquma xiqqoon bakka paartii fi muuziqaa haarawaa hunda hordofuu eegalan. Dhalaan wallistus walit dhaabbatte. Guyyuma guyyaan 15 dabre Maajid salaata duraan hoteela keessa salaatu dhiise. Azkaara duraan tiifachaa ture sanis irraanfate ganamaaf galgala. Hidhiin isaa gurraachomse. Sijaaraa aarsuurraa baatii 2 guutuu qaamni isaa gara gurraachoominaa jijjiiramaa dhufe. Seeqinsi fuula ilma adeera isaa irratti mul'achuu eegalte. Maaliif karoorri adeera isaa guutame Maajid jijjiiruu amantii isaa jabeeffachuu isaa sanirraa gara fasaadaatti. Guyyaa tokko paartii halkanii keessatti sijaaraa hashiishaan guutamte itti fide. Nama jabaa malee saniin fayyadamu. Maajid irraa fuudhe boolla dukkanaa keessa qofe. Ni yaadattanii isin hundi fuula isaa kan ifaa ture san, kan nuurri imaanaatiin guutame san. Ni yaadattanii tasgabbii Maajid irraa mul'atu san. Ni yaadattanii rifeensa xixiqqaa bareedaa areeda Maajid bareechu san. Sun hundi jijjiirame. Naannawni ija isaa gurraachoome. Farshoo fi fasaada, zinaa fi wallee salaata dhiisuu. Maajid abbaa isaa dawwalee abbaa akkami mee doolaara 5,000 erge. Abbaan gammachuurraa bararuuf deema. Haalli Maajid jijjiirame. Ilmi adeera Maajid abbaa isaarraa dhohisuu ture akka Maajid hashiisha keessa qofe. Torbaan biraatis maallaqa biraa gaafatan. Torbaan sadaffaatis viizaa haaroonfachuu gaafatan. Baatii 3 biraatiif. Eegas booda ammoo haala Maajid irraan gaafatina. Ilmi adeera isaa hedduu laffa'uu ture suusii hashiishaa tana keessaa isa baasuuf. Magaalaa keessa dhuka Maadiriid bakka bishaan gad dhangala'uun bakka paartiin halkaniirraa Maajid baafate. Yeroo hedduu hoteela irraa baqata. Dubbiin gara heeruwiin fudhachuutti ol siixe. Guyyaa tokko dildila dukkanaa jalatti kan magaalaa moggaa jiru yeroo fajirii turte. Maajid hashiisha haarawaa tolfachuu ture kan ittiin ifdiru. Jidduma tana sagalee beekamtuun gurra isaa seente. Ashhadu Allah ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salaa. Hayya ala salaa. Yaa Rabb. Maajid sagalee tana dur dhageetiin ture je'e. Yaanni fiigaan tokko sammuu isaa keessa daddabru eegale akka filaashii kaameeraatti. Footoon masjidaa, footoon imaamaa, footoon bakka bareedduu inni Qur'aana itti haffazuu ture. Areenni isaa bareedaan kan inni osoo gama salaataan bahin urgeeffatu. Bakka giriinii masjida bira turteessan kan inni soomana achi furu. Kutaa isaa, sijaajaa salaataa isaa, haadha isaa bareeddu, footoo amma inni waan fokkottuu jidduu jira. Dildila gurraacha jala kan nama hundarraatti dhokatu qaama isaatti summii tana naquuf. Maajid lallabni yaame, lallabni imaanaa buutaa isaatirraa ol ka'e gama yaaminsa sanii deemuuf. Summiin inni fudhate jabduu turte akka inni hirriibaaf harka kannu isa goote. Hidhamaa hashiishaatti he.
yaa abbaa kiyya eegan ani dhugaa fi haqarra ture gama badina neete. Abbaa kiyya akkamittiin jiraadha haalan ani gabricha hidhamaa taheen. Akka kanan naneete akkan ani miskiina yaaddawaa tahee jiraadhuuf. Suuraan Ar-Rahmaan irraanfadhe Imraanii fi Mu'minuun kutte. Silaa saahiba naaf taate abbaa kiyya. Silaa nama gara khayrii na yaamuu taate. Silaa nama rahmata qabu taate. Silaa ilma kee zullii fi yaaddoo tana keessatti hin dhiiftu. Ilmi adeera isaa guyyaa 4 booda isaa arge dildila san jalaa dirqiin fuudhee gara haakimaa isa geesse. Hanga tokko dhukkubarraa dawaa godhaniif Maajid ni iyya. Lilmeenaaf khannaa. Yeroon viizaa dhumatti ilmi adeera isaa isa dirqe gara biyyaa deebina jechuun Maajid iyyee ja'a. Ani biyyan qabu, ani abbaan qabu, ani haadhan qabu, ani maatiin qabu, ani abbaan kiyyaa fi biitti tiyyaa fi maatiin tiyya rubuu giraama hashiisharraa ta'e. Lakkii ilmi adeera isaa poolisiyootaan gargaarsifate warra deemuu dide kan biyyarraa oofaniin Maajid xayyaara irratti ol bahuu dirqame. Achii kursii xayyaaraa sanirratti Maajid ni iyya. Ilmi adeera isaa sagalee isaa qaqqabuuf yaala. Qabattoo taa'umsaa isaa fida. Karaan dheeraa kana guutuu iyyeensa Maajid addaan hin dhaabbanne ture. Hoggaa biyya gahan xayyaarri isaaniin gabbuute. Gabbu'iinsas xayyaaraatii wajjiin laalaa fi yaanni abbaa Maajiditti waliin gabbu'e. Gammachuu fi obsa dhabuun isaan eeguu ture. Akka Maajid hashiisha eegalen beeku. Wanni inni beeku akkuma Maajid amantii jabeeffachuu dhiise qofa. Ummata keessa dhaabbatee ijaan barbaaduu ture. Ilma isaatii fi ilma obboleessa isaa halaalarra. Ilma obboleessa isaa arge kan gurbaa huccuu addaa takka uffatee jiru tokko waliin deemu kan rifeensi isaa qalama dibamee jiru haala ilmi obboleessa isaatirratti irkatee jiruun. Dhiiroo eenyu kun? Maajid hogguma isa bira gahu harka isaa ol fuudhee abbaa kabale hanga danda'u airportii keessatti. Abbaan ni iyya. Kuni Maajidii, kuni ilma kiyya. Lakkii kun hin tahu. Ilmi kiyya adii diimaa ture. Maal ta'e arra gurraachoomee daalachoomee maalitti dalayde ilma kiyyatti yaa mujrim jecha. Abbaan ilma obboleessa isaa tumuu eegale airportii keessatti. Haala mucaan ja'uun isaatu hashiisha keessatti kufe. Isaa karaa kana filate. Abbaan ilma isaa kan hashiishaan dheengee qabatee deebi'e ilma isaa tokkicha. Ilma isaa kana sattaruuf mokkora. Maallaqa isaatti gannaqee mana yaalaa kophaatti yaaluuf mokkore. Ammoo yaaddoon numa dabalti. Laalaan gaduma fagaatti. Maajid abbaa isaa dhahuu eegale. Yeroo hedduu dahaba hedduu haadha isaa jalaa hate. Daldalli abbaa isaa khasaaruu eegale. Abbaan iyyeensa ilma isaatirraa sodaachuu eegale. Ammas ablee fayyadamuu isaarraa isa sodaachisuuf. Abbaan hashiisha isaaf bituu eegale. Dho'isaan akka nama keessattii fi ollaa biratti hin qaanoyneef. Guyyaa tokko salaata jummaa booda gara shayiticha sanii deeme. Abbaan dhiifama naaf godhi yaa obboleessa kiyya je'een. Ani fuula keetittiin tufe gama keetittiin balleessee je'een. Ani waan adaba maleen sit dalage. Ammoo amma ilmi kiyya hashiisharra lafa dhahee jira. Yaaboo ilma kiyya akka duraaniin naaf deebisa. Gara salaataa naaf deebisa. Gara ilma xaharaa bareedaa sanii naaf deebisa. Shayini akkana je'e. Yaa abbaa Maajid dhugaan Rabbi kadhadhu. Namni qaceelloon harka isaa jirtu Rabbi qofa. Ammoo nuti humaa godhuu hin dandeenyu. Halkan dukkanaa keessa dhuma baatii irratti eega wal argaa kanarraa torbaan lama dabree booda janaazaa haadha Maajidii fi abbaa Maajid masjida san keessatti irra salaatama. Maajid isaan lamaanuu diree ajjeese waan isaan maallaqa hashiishaan itti bitatu hin qabneef. Mana hidhaa keessaa ijji Maajid imimmaan dhangalaafte. Maaliif yaa abbaa kiyya? Maaliif kana naddaleete? Islaamummaan ilma keetti tola ooluus hin barsiifne. Amma Maajid mana hidhaa keessatti murtii amata 25 fixataa jira. Hidhaa umrii guutuu waan inni haadhaa fi abbaa isa ajjeeseef. Wallahi seenaan ture hedduu nama sodaachifti. Wanni nuti hin dhagahee wanni nuti hin beekne meeqaatu addunyaa tanarra jira. Daawwattoota keenya kabajamoo asitti gaa viidiyoo teenya dhaabuudhaaf dirqamamna. Hanga ammaan waliin turuu keessaniif galatooma. Viidiyoo kun yoo isinitti tole like share godhaa. Haarawaa yoo taatan chaanaala keenya naaf subscribe godhaa.
جزاكم الله. السلام عليكم.